gara dhugaatti yeroo dhufnu namuu gaafii dogoggora guyyaa tokko taana isin immoo dhiisuu qabdu. Isheen amma kunoo dhiiseera nama arrabseera dogoggoreeni dhiiseera jechaa jirti taanaan bakkuma isheen deemteetti wajjin deemtanii akkasiin godhina. Bakka namuun dogoggora rakkoon qabu walii darbuu baruu qabna. Atis immoo namumti ka'ee si arrabsees deebistee isaan arrabsita taanaan isaan irraa maaliin adda taate? Garuu gaafii amma ani namoonni baay'een na arrabsanii argee beeka. Garuu deebisee isaan hin arrabsineen. Maaliif arrabsiteef sin dhiisan baay'ee namni si arrabsiteef sin dhiisu. Garuu namni amma fakkeenyaaf ani dhugaa dubbachuuf viidiyoo kee tokko argeera riikaardi godhame. Nanne ndoom irraanfadheeni amma yeroo jedhan yaadadheeni. Amaanii nama si arrabseen argine. Ati garuu yeroo isa arrabsitu argenna. Ati immoo isa dogoggora kee argitee dhiiseera jechuu keetiin isaanis immoo dhiisuu qabu. Waliif dhiisuu baay'ee baruu qabna shi. Namni hamaayyuu yoo ta'e dhugaa rabbi qoosaarraa gaafa baanu hundumti keenya. Amma fakkeenyaaf ani boruu balleessuu nan danda'a. Balleessaa koo tokko qabattanii akkasii yoona jaji gochuu mannaa akkasii sana jechuu mannaa walii dhiisuu baruu qabna. Bakka. Okay, godheera akkas godheera garuu raachuun garuu dhiisuu waliif dhiisuu otoo barree gaariidha. Na yoo asuun nan dhiisee chaartii qaqqabsiisa amma booda. Ani ammallee namni isa jirtanii fi namni na jala jirtanillee nama 300 na jala jira isa yalallee nama naaga jirtanii beeku. Rabbiif jecha dhiifama naaf godha isiniin jira. Maaliif namni hin dogoggora hin jiru isinii galee? Ilmi namaa hin dogoggora rabbiin isira namaa dabra isinii galee garuu isin irra namaan dabarta. Era deebi'een boo'ee edallee boo'eetii hin ture. Boo'ee imimmaa kiyya kana harcaaseen akkanatti dhiifama naa godha Oromooti isiniin jee namni tokko ni dogoggora. Dogoggora san hunda dhiiftanii viidiyoo na waraabdanii amma edda gizeen Hamzaa hojii taphadhu viidiyoo na waraabdanii na arrabsitanii waan hin balleessin qabu taphanne nuti Hamzaa wajjin. Na arrabsitanii xulukuna gootanii Facebook irratti illee gadhiifatta. Namni ilmi namaa akkana wutti wal xiqqeessee bakka deemutti ajaa wal dibee wal maraachuu waa keessaa wal baasuu wal tuffachuun tokko wallaahi nama hin tuffadhu akka nama tokkotti. Wallaahi hin takka nama tuffadheen beeku. Isinii gala. Angaraan kiyya xaliila har'a asirratti isinitti boo'ee isin arrabsee maal jaamalee deebi'ee nagaa isiniin jee nagaa isin wajji taphadha wallaahi laazim. Akkasii rabbiif jecha dhiifama naa godha bakka deemtanitti illee nama jala dheexanii nama nan geematti argadhee yookaan namatti ergatee hojii taphadhu. Meeqaa taphna biraa ofarraachuu yoo nan taphachuu ka'e komantii jala barreessanii afarsanii biraa ba'i jaaniin namni biddisa san kasammuun hin yaadne namni sammuun xiqqishoo xiqqeessitee yaaddu numa ba'a. Bahii namaa sallaalee maaliif namni kun boyisiin jeena gaafatee haganaan itti himuun eeguu nagaatti jeetuma kabaafatu jira. Garuu ilmi namaa bal'isee yaaduun bareedadha. Akkasi. Amma booda rabbi hundumti isaanii bakka dhiisnee jechaa jiru. Atumti randeebiin dammoo dhiifama gaafateetti namni koo baay'ee nama dhiifama gaafatee miti baay'ee nama dhiifama gaafanne iyyuu dhiisuu baruu qabna bakka. Bakkaan godhe miti nuti isaan arrabsuun keenya waan sana hin sirreessu bara. Deemnee nama sana arrabsuun keenya immoo nama sanattuu xiiqii keessa gasha. Gaafa immoo akkaataan nuti itti koomantii illee itti barreessinullee immoo sirrii miti. Arrabsoodhaan deemna. Arrabsootoo hin ta'in nama dogoggore kas jedhaatee akkas gochuun kee sirrii miti. Gaafa isin poozitiiviitti taatan gaafa isin intiniitti taatan innuu namni sunuu hin gaabba. Dhugaa rabbi akkas goonashi isaa nama arrabsu. Isheen immoo amma dhiifama itteetti. Asuu koo bakka fuunaan garmaamu tola. Bakka dhiifama itteetti. Ani naman arrabsu. Suuraa namaallee natti ergitanii arrabsi. Kanaafuu jennaan ani nama hin arrabsu. Galatoomanii hundi isaanii warri hafanis warri dhufanis. Sinigaleemi. Kanaafuu an nama arrabsee sin beekuun arrabsus. In kennin baallaa habibii kenni jennaan deebistee kennita. In kennin waan kanan kennin koofiyyaa naan kenninaa ungoo naan kenninaa marree naan kenninaa darbatee na baasa bakka xiqqootu hafe na baasuudha. Naan kennin baallaa meetti himamee ingiliffa beekanatti fakkaata oromiffan beeku. Soora itti barreessaame haasoo poolisii kootti barreessaame oromiffan beeku natti fakkaata miskiina eebade wallaahi na laalee dhuma naa kennaa jira jechuudha erga silaati. Oh my god.
ودي أما اسمه ناين بوليسيو وين ودي هلا كان أبو جنان أكسي ونين جرينا والله دوغان سنين جرا أنا نما نربسو غلطوما كانت على دبين جراني كانت على غواني نسرتي منجر أسرد دائرة كرفون رافو أنا رابردا نمن تمبوينا مرقساتي الحمد لله جرا وان كبدانو تيون غلطي فني ربيني مامي كو مامي نترغتي مو فورجدي دائرة تك مامي ميتكون ترى رزيغا مامي أكاونتي ساكما كوداني دفار سنغالي وان نسنتو بربادو دوغا ربي سنجرا سمارتي تا اجرات افكيستني سنجراتنا انا ما افكيسو دياسبورات فدونا كنا فدوني ديسا سيغالي افكين اوكي اندي ما مال جچودا ارغد كيس بيحتن Patu maa giri bayi saya irta koi koi. Baal ta ajir ta koi. Nama Arabsu dufe surah gadi kabuda dufe ni se mamme. Bakki tabala shate ta dur nama gari turte fattu. Adis bakka sila kafani ru ai. Kan jijjira bi gudda kofa. Tabala Jijjira ma bar. Indeed anji tashaddama nama Arabsini naan jennaan mamme. Surah nama shanin ergame ajaiba wallahi ay oromo. Arada isa debim. Ara uzi billahi. Ara aina kakkan min jita kellan de mamme. Wallahi summa wallahi injifatamu ke caala jechuudha wanti baay'ee tokko namatti tolu kaleessa irratti jechuudha dhugaa dubbachuuf wanti si adannaqee jedhe jechuudha miira akkasiibsitu amma gastii cufii ilaalifatu koo kaleessa sagantaa guddaa tokko qabannee turre isaak zeenuutiif jechuudha dhimma artiist isaak zeenuu jechuudha sagantaa sana sababa tapha keetii kaansilii goonee jenne jechuudha dhagaa jirtaa fatu. Si dhagaan jira. Amma har'a mana Yaki Yumati jechuudha sagantaa qabna waan ta'eedhaaf jechuudha dhimma isaa jechuudha isaak zeenuu jechuudha achitti yoo danda'ame jedhe jechuudha sagantaa kee gabaabsiiti yeroo biraa dhukkee irraa kaaftaati xiqqoo isiirra nu goote jechuu barbaade tokko tokko ishi tarii yoo miira laayivii keessa jiraattes akkasitti nu yaadadheetan tolee batuyyee. Laala rakkoon qabu mammiyyee yeni smart rakkoon qabu. Rakkoon qabu mammee ko. Hayyee mamme nagaamu sagalen ko sagalen ko nagaamu mamme networkii ko tamman nagaama nagaama hayyee bakka xiqqoo yaada kennatanii beektaa kaleessatti cufe xiqqoo yaada kennatanii nan baashi mammiyee hayyee fatu hayyee galatoomi mamme ko nan baa Watu Dubbattu warri sentanii bakka dandadha balala. Gastii sentanii na beelaasistanii dadhabeetiin baasa wajjaa keessatti bakka. Waalaikum assalam wa rahmatullah. Muting godhaan. Gammadee kamii jirtu? Dubbachuu jiranisa yoo dubbataan. Gammachuun dabarfatee bar yaada qabdan kennadhaa malee waa'een gammaduu kaleessa dabarfatee bar gammanni dabarfate. Okay. Yaani kan kee. Aye, gana darah kenal dia. Allah sabristish. Bareeda walla fatmeddu galatoomii yaani kan keedduu nama gammachiisa. Anduraan yeroo baay'ee boottu yoo aartu nama hagana sabrii qabu sisseene wallahi ammallee nu jiraadhu galatoomii umurii dheeradhu. Xiqqaa guddaallee nama hunda galateeffatu malee nama arrabsuun hedduu namoonni waan hin qabneef kalaas haaluma kana itti fufii nu jiraadhu. Miira keessa galtee aartaa si'eenne malee akkanatti firraa zana jettee hundaa galateeffattee ka dhufeef ka sirraa hafillee ka rakkoo namtisellee akkana baasuu kan qe'an dhugaa siin jedha hin aartee yookaan boottee miira keessa galtii yeroo sanuu jedhee si eegee jechuudha. Akkuma yeroo kanatti yeroo baay'ee gadi. Kanaaf hedduu